بسم الله الرحمن الرحيم. سينا يا دا السلام عليكم سينيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. yeroo harkanaanii seenee saamalee awwaaloo akka bishaan naa dhuga yaadee baga bishaan miidhee yaaddaa walolannaqaa yeroo tiyya maleen seenee daddafnee akka darsii tana fidhu jechuufi dhiifamaa edaa abumaayinis anis dhaamsaa tokko ka dabarsine sagantaa muwaadaraa jira muwaadaraa sa'aatanatti eeggadaa jennee turre muwaadaraa Sheekh Alii qaba jennee turre garuu inni joonee kanaafuu bakka banaa ta'u jeetiin seenee wal naqame namni saatana sagantaa tana beeku boodetti eeggachaa jiraan isaa inshaallah boodaafis yeroo bijee ni goona boodaas ni jirti ammallee nama invite godhame nama invite godha sheeri solii godha daddafaa cinaa tokkollee waan boodaa cinaa tokkollee firraa yoo oofne bareedaadha. Masyaallah isin hundinuu bagana gaan dhuftanii ayyee lafa har'a harfii garee kurnaffaatii fi 11ffaa fi 12ffaa ilaallaa garee kurnaffaa 11ffaa fi 12ffaa ilaalla inshaallah. Waalaikum salaam ummaanaan dhiyaadhu bagana gaan dhufte isin hundii bagana gaan dhuftanii dhiyaadhaa seenaa buruu bahaa bakka geenye inshaallah ranii gallaa nama ol darbadhu nama akka keetii kan ani quban qabu na dabartee jirti joof egaa sagantaan daddafnee firraafine jennee yeroon harkadheetti ni seena inshaallah sagantaa qofa jala deemna osoo hin ta'in yeroon harkadheetti seenuun qaba daddafnee akka harfii tana finnee darsii taanee gallu akka daddafnee darsii taanee gallu nama ol haradhaanii nama ol hin harattanii booda akka dhufanii nuti hin jiru jedhanii nan cinqinee daddafaa nama hiriyoota keessanii invite godhaa sheer dura sheer walii godhaa harkanii seenaa sheer walii godhaa. Waalaikum salaam binti islaam bagana gaan dhuftanii bakka jirtanirraa jeen ayyee egaani eegaluuf hin deema eegal bakka banaa bakkitti tun banaa taatu jeetiin seenee dhageessanii kanaafuu nama quban qabne kaaf qaafii du'a laallee jira san dabarsinee jira garee 8ffaa fi 9ffaati laallee ara garuu garee 10ffaa 11ffaa fi 12ffaa. Waalaikum salaam bakka takka laallaa inshaallah bakka takkatti laallaa iddoo tokkotti laallaati diyaadda ishee haji burree nagee wallahi jirra kuno alhamdulillah odeys jirra jirtu jeen ayyee eegaluuf hin deemaanii ammaaf yoo bilbilan barreessine booda ammaaf ni caqastaniiti sagantaa kana hordoftanii barreeffamaan ni hirmaattanii garuu booda sagantaa teenya boodaa irratti
bilbilaanis ni hirmaatan inshaallah. Kanaafuu waalaikum salaam Abdii Gazaalii dhiyaadhaa wal onnannaqaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلين كيا خال الإسلام خندير على قابودان كيسن ورين سجنتا يخاو درسي سجنتا بيجي قادس الإسلام فيسبوك رتي دبرتو تن درسي urufa hordoftan arrantana darsiin urufaa teenya akka tasaatti yeroo fatra banaa harkannaan seene inshallah sagantaan teenya bakkuma jirtu jirti. Egaa daddafnee akka firraa fi dhuufiin ammaan tana seene inshallah warra salaamtaa jiru fi salaamtaa deebisaa fi wani goon amma kallattiidhaan gara darsii deebina. Darsiin teenya harfii jaataati. Harfii jaataati. Garuu dhageessanii sagaleen tiyya likkiidha. Way ciccita daddafaa yoo ciccituu baate takka takka barreessa. Yoo ciccituu baate takka takka barreessa. Ayyee yoo ani ittiin fufaa gareen kurnaffaatii fi garee kudha takkaffaatii fi garee kudha lammaffaa bakka takka laalla. Bakka takka laallaa isaan harfii jaha. Gareen kudhaffaa tiifi egaa araan tana wani bakka takka laaluu nu barbaachiseef isaaniitu harfii yookaan hurufa kokkee gubbatti uumamtu. Egaa harfiin kokkee irratti uumamtu akka maqaa isaanii gaafa yaamne bika sadii laallee takka kokkee gubbaa, lamaffaa kokkee jidduu, sadii kokkee jalaatti. Egaa kokkee gubbaa irratti harfiin sagaleensi uumamtu lama, kokkee jidduutti harfiin sagaleensi uumamtu lama, kokkee jalaatti harfiin sagaleensi uumamtu lama. Mee kallattiidhaan ichisiin gargalchee gara footoo yookaan suuraa si ilaallu. Ni agartaniisaa harfiin tun harfii jaha bakka sadii qoodamtee egaa harfiin tun harfii jaha bakka sadii qoodamte. Gareen kurnaffaa garee harfiin isii eessatti uumamtu kokkee teenya gama gubbaatti uumamtu. Kokkee bakka sadii qoodne jennee kokkee gama gubbaatti uumamtu. Isinis harfii ooyinii fi harfii haati. Harfii ghiinii fi harfii haati. Ammas gareen kudha takkaffaa garee harfii kokkee gama jidduutti uumamtu. Harfii sagaleensi yookaan isummaanuu kokkee gama jidduutti uumamtu. Isaanis harfii lama harfii aayinii fi harfii haati. Harfii aayinii fi harfii haati. Egaa gareen qabnu peejii qabnaa warri garee hin qabnu peejii qabnaa warri peejii tana like yookaan followingiin tuqin akka sagantaan gallakkisamtee akka isin geessu followingii bakka jiru tuqaatii sagantaan kallattiidhaan isin geessi. Hayyee saaliyaa akkasii peejii tana followingii bakka jiru tuqii moobaayilii yoo fayyadamte warri koompitara fayyadamu bikka like jettu tuqaa sagantaan oguu gallakkisamtee notification irratti isin dhufa. Hayyee gareen kudha takkaffaa jettu gareen kudha lammaffaa harfii kokkee gama jalaatti uumamtu. Harfii kokkee gama jalaatti uumamtu. Isinis harfii haatii fi harfii aati.
yookaan harfi haatii fi harfi alif alif hamzaa bakka buusne dhaabaa sandisne ayyee harfi alif hamzaa yookaan alif fi harfi haati harfi haa lamaas keessaa qabna haa lama qabna haa aaqilaatii fi haa gowwaa haa aaqilaatii fi haa gowwaa egaa ta gowwaatiin gaafa kan ta gowwaatiin isinii jee arra wanni kana gooneef sagantaan banaadha fooziya sagantaan banaa bakka teessurra boodaas ni qabnaa ammaaf jalatti yoo xiqqoo bilcheessanii wayyaada jeetiin seenee dhiyaadhaa hiriyoota keessanis itti godhaa hiriyoota keessanis ol naqaa sheeris walii godha akka namni harkutti booda akka dhufanii irra deebiinaan hin jenne sheer godha hayyee harfiin kokkii gama jalaatti uumamtu harfi alifii fi harfi haati meegaa sagalee isaanii ilaala waalaikum salaam dhiyaadhaa sagalee isaaniiti laalla harfiin garee kurnaffaa harfi kokkii gama gubbaatti uumamtu jenne isaanis harfi haatii fi harfi ghoyn harfi haatii fi harfi ghoyn akkaataa itti jennu ilaallee jirra inshallah jalqaba amma akkaataa ta'umsa afaan keenyaa ilaala kokkii gama gubbaatti harfiin uumamtu lameen mee kokkee gama gubbaatti harfiin uumamtu lameen ghoynii fi haa hogguu taatu afaan keenya akkatti taa'u arrabni keenya akkatti taa'u ilaala arrabni keenya gama duubaatii fi gama jidduutii fi gama duraa akkatti taa'u ilaala haasawaniin immoo ijaannee gartanii godhuu dandeessan hayyee harfi kokkee gama jidduutti uumamtu lameen aynii fi haan hidhiin akkamitti akka jirtu irra deebiitiin isiniima takkaa isin gaafadheetiin deebistan kokkeen teenya akkatti jirtu afaan keenya banaan akkamitti jira kokkeen teenya akkam akka taatu harfi lameen tan hayyee harfi kokkee gama jalaatti uumamtu waalaikum salaam diddaa gabrummaa harfi kokkee gama jalaatti uumamtu lama jennee isaanis alifii fi haadha egaa afaan keenya akkatti jiru laala ni gartan mee harfi jeen tana keessa garee sadeen tana keessa gareen tokkoffaa harfiin ghoynii fi harfiin ghoynii fi harfiin boca keessatti mee dura isin deebisa boca keessatti harfiin tun amma dura ogguu maqaasii ilaallu takka ogguu wanta laallu gabatee keessatti halluu maal keessa jirti harfiin lameen tun gabatee keessatti halluu cuquliisa moo adii keessa jirti takka talamadaa hidhiin isaanii akkam ta'an lachuutu garee takka waan ta'aniif jecha hidhiin isaanii akka tokko taati sagaleen isaan kannanis sagalee maali tana daddafaa deebisaa ani ittiin fufaa sheeris walii godhaa invaayitiis godhaa boodaas irra deebinaa ammaan tana firraa yeroo laaffisachuudhaaf seenne daddafame harfiin ghoynii fi harfiin ghoynii fi maashaallah fooziyaa zubaat maashaallah waalaikum salaam Hussein nu naaressa ayee waalaikum salaam warreen dhuftan dhiyaadha harfiin hidhiin geengoo taatii fooziyaa maashaallah egaa hidhiin geengoo taati harfiin haatii fi cuquliisa keessa jirti eeyyee iftuu ayyee feenaatii cuquliisa keessa jirti hidhiin teenya geengoo taati
egaa idin teenya geengoo taati sagalee isiitiin ja'a booda immoo gabaabsineeti bilbila isinii kannee bilbilaan Ali Yusuf Ali wayarra shariika khoonaa dhuftee maashaallah siyaadee bardiyoo tana sin agarre ay cafeeraamis eessa badde yaa akhi kiyya siyaadee waalaikum salaam alii kiyya baga nagayaan dhufte dhiyaadhu maashaallah baga nagayaan dhufte dhiyaadhu ayyee garee halluu cuquliisaa keessa jiranii qubeen lameen tun garee halluu cuquliisaa keessa jiranii egaa sagalee isaaniiti ilaalla ammaan tana sagalee isaanii ilaalla ali abeel jetta wayyi wadeet jenna abeel jenna wadeet jen harfiin غين سجلين يسين خنيتو غا 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 جانجنو إنجن غا 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 إيجا كمدرة لالت أجو غين جا شديمنو afaan keenya kokkeen arabni gama duubaatii fi kokkeen gama gubbaa kun bikki cuqulii halluu cuquliisa qabu kun maataa jenne ni hooqama jenne akka nama hooquu ta'a hafuu qilleensi ba'uudhaaf hogguu tattaafatu harfiin ghiin hogguu sagalee ghaa jettu baasuuf yookaan uumuuf deemnu bikki cuquliisaa tun iddoon cuquliisaa tamma agartan tun qallo bikka furri ba'uun qallo takka jira bikka furri ba'uun qallo takka jira egaa iddoon tun hogguu ghiin jechuudhaaf ghaa jechuu deemnu ni hooqamti akka nama maali hooquu fedhu nama nyaatti akka nama hooquu fedhu taati ayyee harfiin tun akkana gurrannaa caqasaa booda ammoo booda bilbilaanii bilbilaaniin isin dhageeffadha amma immoo barreeffamaanis deebisuu hin dandeessan hayyee jechuu qabdannaa hojii egaa harfiin kokkii gama gubbaatti uumamtu talamadaa sagaleensi maqaansi hoo jaamti hoo inni teenya geengoo taati akkuma jettanitti inni teenya geengoo taati hoo jenna haan jennu inni hin badamtu hidhiin ni cufamti hoo hoo jennaan tan ammoo goo jennaan tan ammoo egaa harfi lama tan garee amma dura dabarsinee saglaffaa keessatti harfi lama ta iddoo tanatti uumamtu talaallee jira qaafii fi kaaf sagaleesii qaafii ka ta jenneen egaa akkaataa harfi lameen sanitti iddoo tanatti uumamti ammaas harfiin ghiin sagalee ghaa jettu qannituu fi harfiin haa sagalee haa jettu qannitu garaagarummaa takka qaban garaagarummaan isaanii hafuuraa fi qilleensa sagalee fi qilleensa ayyee harfiin ghiin sagalee ghaa jettu hogguu baasnu sagalee ghaa jettu hogguu baasnu hidhiin wanti bikkituun iddoon cuquliisaatuun ni hooqamtii yookaan akka ni nyaatti akka nama hooquu feeti jenne sagaleedha malee harfiin ghaa hafuuraa miti ghaa fakkeenyaaf harka keessaniif dura qabdanii cheeggoonuu dandeessan ghaa harfiin ghaa sagaleen isii sagalee maqaasiitii wajjiin takka hoo jennaan egaa hogguu hoo jennu
hafuurri bikka tanaan gabbaa goo gisee jennu ni hollataa bikka jalaa tanaan ni nyaatu hogguu jennu ammoo hogguu jennu akka nama kootu warri jettan kaafii hogguu jenne lakkoofsa immoo booda isiniif hin barreessa isiniif hin qarna inshaallah booda hogguu sagalee teessaniin booda darsii boodaa irratti sagalee teessaniin barbaada amma immoo barreeffamaan inshaallah boodaan isinii barreessa amma bilbilaan na cinqan jeeti darsii addaan nuuraa kutan jeetiin bilbilan barreessinii boodaniin barreessa darsii boodaa irratti darsii boodaattis kanumaan irra deebi'a irra guddaa sagalee teessanii dhageeffachuu fedha amma hordofaa hayyee harfiin tun hoo jennaanii harfii tana sagalee siiti sagaleen hin jiru jira maqaan sii hoonini sagaleen sii ammoo hoodha tun maqaan siitis haadha sagaleen siitis hoo jennee baasa garee kurnaffaa laallee garee 11ffaa laalla gareen 11ffaa harfii lama tan kokkee gama jidduutti uumamtu kokkee gama jidduutti uumamtu egaa kokkee gama jidduu oguu jenne bikka tana iddoo tana bikka cuquliisa ta'e kana asirratti uumamti isaanis harfii lameen aynii fi haadha aynii fi ha egaa ayn jennee jirra ha ifa harfi ayn fi ha egaa harfiin ayn sagaleen isiin nuqannitu na dhageysan harfiin ayn tana jechuudha harfiin ayn sagaleen isiin nuqannitu yoo yaadattan quba kokkee keessa laagaa keesseef keenya gizee baasnu sagalee hatti ulfaatus akka baasu laalee jira harfiin ayn sagaleen isiin nuqannitu mee jaa if biratti booda gizeen bilbilaan sirriitti akka jettaniin sagalee teessan gizeen dhageessadhu sirriin naa jettan ayyee ammaaf if bira jaa harfiin ayn sagaleen si egaa namni tokko ogguu haqqisuu deemu ogguu haqqisaan isa dhufee dhufuu deemu akkam jaa jaamii sagalee san baastan miti sagalee sana baastan egaa sheer walii godhaa warri darsii booda na jalaa tarte akkan jenne sheeris waliif godhaa hiriyoota keessanis invite godhaa maashaallah sheer waliif godhaa jabaadha isinis sheeritti anis lallabuttiin jabaadha isinis sheeri jabaadha maashaallah egaa akkumaan an jedhu noordofa mee waan hin jedhu jiru amma noordofa gaaffii qabaattan booda irra isiniif hin kanna harfiin ayn sagaleen si hin jennu jenna hayyee makidda jechuun boodaa sirra deebinaan bootaa banaa akkan taanettiin duraan mu'adaraa jira jeetiin itti
muwaadaraatti yaadee ture idallee isin dhaabnee turre. Kanaafuu bakka banaa ta'urra ammaaf yeroo ofirraa laaffisuudhaaf akkana yoo goone viidiyoodhaan ni ta'a. Kanaafuu boodarratti isinitti ulfaatu jechuuf seenee dhiifama. Hayyee atis warra hiriyoota keetii ol darbi invite godhi share godhiif. Harfiin garee 11ffaa tan kokkee gama jidduutti uumamtu sagaleensi kokkee gama jidduutti uumamtu harfiin lameen tun sagaleensi furdoodhaa beekamaa. Hidhiin teenya geengoo waan taatiif jechuun sagaleen ho'aatii fi sagaleen haa furdoodha. Hayyee hidhiin teenya geengoo taati. Tun ammoo hidhiin teenya ni banamti. Tajannuu fi harfiin haa sagaleensi haa'uma. Sagaleensi akkatti jennu kokkee gama jidduutti uumamtu harfiin tun haa 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 haa. Egaa amma dura oguu ilaallee walumaanuu inshaallah amma dura maqaasii oguu ilaallu harfii tana oguu baasuun hafuurri jalaa ol dhufee as dhiibee uumama jenne. Kanaafuu oguu harfii sagalee haa ta'u harfii maqaasii haa ta'u haa jennu hafuurri garaa keessaa garaan keenya wali butamuu qaba. Garaan keenya wali butameeti hafuurri kokkee gama bikka tana banee oofee ba'a. Harfii tana harfii sagaleensi jennaan harfii ayin sagaleensi egaa sagaleen jara kanaa hidhii waan banamtuuf jecha sagaleensi qalloodha. Sagaleensi qalloodha. Garee 11ffaati. Garee 10ffaa, garee 11ffaa, garee 12ffaa seena. Egaa jiddiyuutti osoon jedhu fafii fi ta'e beektaa bishaan irree dhugaa beektanii bishaan dhugaa yoo hin taane booda isin duraa ta'eetiin sheeka maal taate na bira jiraattanii illee viidiyoo kana keessa dip na gootanii gaafa kaanii beektaa osuma haasa'u jiru hudhame beektee boo maal taate yeeniin niin hudhame jechuu dadhabeeti arrabaan liqimse jeen akkasii. Egaa gara darsii teenyaa deebina. Harfii garee 11ffaa akkasii takkaan irra deebi'a. Qalbiin na caqasaa. Gareen 11ffaa lameen tana kokkee gama jidduutti uumamanii sagaleen isaanii harfii ayin sagaleensi jennaan. Harfii haa ammaas harfii haa eega bar nagogee bar osoon lallabu osoon haa jedhu fafiin ta'e bar baganaa beektan bunaa fi maarreelee namaan qiccanii eda mirqaana qabdanii har'ammoo sa'a malee nu seenne jettaniiti buna naa qicuu diddaniisa aananillee naa qicca wayi bagaadhe birraa isin arge wayi barattoonni kanuma garaa jabattanii natti. Ayyee harfii tan ammaas harfii sagaleensi jennaan. Haya harfii garee 12ffaa dabarra. Harfii garee 12ffaa dabarra. Egaa sheer godhaa na caqasaa. Ammaan tana hirmaannaan keessan wanni ta'uu qabu. Sheerii fi invaayitii ta'uu qaba. Booda immoo ani hedduun dubbadhu daqiiqaa 10 yookaan 15 dubbadhaa ka hirmaatu isin sagaleedhaan. Ka sagaleedhaan hirmaatu isinii tun gareen sadeen tun akkaan barbaachistuudha. Isin jechuudhaaf isin sirreetanii jechuudhaaf akkaan barbaachistuudha. Sagalee teessan yoo arratti fixuu dadhabnellee boru isin irra deebineeti sagalee teessan dhageeffadha. Inshaallah. Kanaafuu hirmaattoonni hundinuu barattoonni xiyyaa warri amma seenee fi kaanis warri duraan jirtanis sagaleen isin irraa dhageeffachuun qaba inshaallah. Ayyee garee 12ffaa gareen 12ffaa Fooziyaa
siif gala booda mana argeeffadhu booda siif gala makida dhuge aye harfi lama kan kokkee gama jalaatti uumamtu sagaleen isaaniitis akkamitti akka uumamtu ni ilaala egaa idin teenya bana taati kokkeen teenya afaan irraa eegalee ilaanqa kokkee gadi banaadha afaan keenya qilleensi bana hayyee harfi alif yookaan alif hamza tajennu san yookaan hamza jennee tayaamnu san bakka bu'aa alifi dubbifamaati egaa booda gizeetti si ilaalla kuni dubbifamaadha dhaabaan san dubbachiiftuudha qubee 28 keessaa 3 dubbachiiftuu jira jenne hayyee harfi alif sagaleen si a hidii tajaajila banamte a jennaan tana jenneen tana immoo kamaaru yeroo maleen dhufe boodaa sidhaan deebi'a abshir ammoo sa'aatan yoo sagantaa warri sagantaan jirre gizee hundanii seenaa isin sagantaa ni qabdanii barreeffama kanaafuu dhumaa viidiyoon ni ta'a gaafaan irra deebi'uu fedhee if duraan sinii seena gizee bana garuu gulii waniin hin godhu guyyaaniin barreeffama isinii qaaya inshaallah isinis harfiin lameen garee kokkee gama jalaatti uumamtu sagaleen isaanii tana alif yookaan hamzaa yookaan alif hamzaa ka jennuuni sagaleen isii a jennaan harfiin ammas kokkee gama jalaatti uumamtu harfi alifiin sagalee isii a jenneen harfi sagaleen siitis mee sagalee gowwaa qabdi maqaas gowwaa qaba qubeettu maqaa gowwaa qabdi sagaleen siitis maqaa gowwaati waajaa'iba warri gowwaan gisee boyo kamii qobu yeen boyo gowwaan akkana boyo maqaa sanaa boyan wakana wore waye wakana wore wana no wana sagalee gowwaati inshallah meetti anna ammaaf peejii tanarratti hirmaadha wanni barbaachisaa ta'e gruupii WhatsApp yoo sun ta'in kana gruupii WhatsApp yoo ta'e waan sa'a takkaa fi maarree deemu WhatsApp yoo adda ciccirtee daqiiqaa 5 goote malee siif hin dabarsu mee haala laalleeti inshallah irra wal mari'annee goona yoo barbaachisaa ta'e irra wal mari'anne inshallah warri gruupii wanta jettan kan egaa meeja laal harfii lameen tanaa fi tana waliin madaalaa deemna sagalee isaanii dirqama kokkee gama jidduutii fi kokkee gama jalaatti uumamtu harfi aynii fi ha ammallee alifii fi ha waliin madaalaa deemna irraan deeba booda sagantaa boodaa sirraan deeba waan rakkoon qabuun dhageeffadha harfii tana harfiin alif kokkee gama jalaatti uumamti hidhiin banaadhaa sagaleen isiin nuqannitu a jenne a jenna harfii tana ammaas harfii ha tana sagaleen isiin nuqannitus maqaa isiitti hojii akka tokko jennaan egaa nam tokko gizee gaafa ijoollee haa ta'u ammaas yoo namni tokko duudoo keessa dhufee si dibsi godhe jettami egaa waliin madaalaayyaan harfii sagaleen isiin nuqannitu jenneen harfii tan ammaas maqaa tokko qabanii garuu akkaataan sagalee isaaniitiif akkaataan itti baasnu garagarummaa qaban harfiin tun harfii haati sagaleen isii baastus hafuura nama dadhabsiisubba
oguu hafuura kana garaa keenya wali bunnee hafuura jala irraa ol baasne sagaleensi jettu kanna harfiin tun ammoo sagalee jettu kanniti ayyee harfiin ayin sagaleen isin kannitu tajetto oguu ta'u harfiin alif sagaleen isin kannitu jetti garaagarummaa isaanii hubachuu jirtanii baga nagaan dhuftan waalaikum salaam warri amma dhuftan hiriyoota keessan ol naqaa koottaa way egaa ifaami qaceelotni irra deddeebi'ee isiniif galcha inshaallah hanqa azaanu boodaas hanqa qaamuu boottis umaa isin wajjin jira qalbiin hordofa ayyee isin gurraan argeeffachaa afaanii waan hin jehuuf bira jechaa nama sagantaa tana sheer godhaa yookaan hiriyoota keessan invaayitii wal godhaa booda akka yeroo nurraan gubne maaliif arraan tana hirmaannaan keessanii sagalee teessaniin isin dhageeffadhaa bilbiltanii bilbila boodaan isinii katabaa barreessaa bilbila himoodha kanaafuu eegaa seenaa warra amma dhuftan hayyee harfiin jeen tun tuni garee kurnaffaa tuni garee 11ffaa tuni immoo garee 12ffaati gareen kurnaffaa harfii lama tan kokkee gama gubbaatti uumamtu ayyee gareen 11ffaa harfii lama tan kokkee gama jidduutti uumamtu ayyee maa waalaikum salaam baga nagaan dhufte ammas gareen 12ffaa harfii lama tan kokkee gama jalaatti uumamtu egaa harfiin kokkee gama gubbaatti uumamtu furdoolaa idin teenya geengoo taati jenne akkatti jenne irra deebinee ni jenna harfiin tunii fi tun ammaas maqaan yookaan akkaataan itti jennu hedduu nama dhiba wal fakkaata waalaikum salaam faatuma baga nagaan dhufte wal nama dhiba fakkeenyaaf harfiin ayinii fi harfiin aliif hedduu namaa oguu jennu nama dhiba akka tokko jennu harfiin tun ammaas haa fi maqaa tokko qabanii ayinii fi aliif walitti dhiyaatan maqaan sagaleen ammaas akka tokkotti namni hedduun jaa bika tana baruun dirqama harfiin haatii fi tunis maqaan isaanii inshaallah walitti deebina Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله دفع عن آذان جيران كان الموسى خنا دفع إنفايت والقولا دفع شير إنفايت شير بودا أكيرو إن أنقلي إرنا دي بسي ساعتين يمالي سنتي وعليكم السلام راني ساعتين يمالي سنتي انتو جتني كان نقوم النف ددفع نمول لقا أريرون تيساني يو أران إسين شفتنو سقليتنا naajechuu qabdan isin cuftinu sagalee tana dibbiltanii sagalee teessan dhagee asirreeffamuu qabu abalu sirreeffadhu kan sirri jette jenne tana bara kutuu qabna akka daddafnee Allahu akbar ashhadu la ilaha illa akka daddafnee seenuuf jechuu inshallah tanaafuu hanqasuu hanqaa azaanutti daddafa invite wal godha booda walii deebina waalaikum salaam Hussein Siraajoo bagan gaan dhufte qobaatee dhufte mooriyoota keetii hojii dhufte qobaatee isin dhufte mooriyoota keessanii hojii Faatimaa fayyaadaa waan ulfaatuufin yeroo boonas harkadhe tana seenee إن شاء الله عارفي جين تنا يا ربي جي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا داوري مرفتان داوري ولا قوة إلا بالله إيجا وان ألفاتو جيتشا أما سانك أي سنشوف تينو سرين ناجتني ويلا ما في سديل لي أفرتو بالشيء سچو كم نجارة جين كان ولي قال لي الله أكبر الله أكبر ونمان أكان نمر كيسوه جرى جين كنا خنافو أجلوش إمسني جنني بري بركضو كمنا أيه أكدراني تي برانكون آتي محمد الوسيلة والفضيلة واسه مقام محمود الذي واتاه إيجا أوليف قال لا حرفي جين تنا غري كورنفا كورتكفا في كورلمفا أملا الجروتنا هنك أوري درستوني يوقع وبرتوني خيا ونتينو سر الناجو برام كونو مالف كوبي أكام برباچستوت قرآن خيسة تقول بس غا جتشولاف غافتي لالي جرا حرفي غين وجوجنو ورا خين جو جرا ورا جين جو جرا ورا غين جو جرا بالبلتاني اللي رتي دبني جرا خنافو ما شاء الله بقنا جاي نفتن يسنون دينو فوزيا حاجي ما شاء الله ربي سر راجالته إيجا جبال دا ورينا ما في الدنيس إيه وان الفاتو يجا هنك بالشيسنو بيران كنون جو جرابر قوبي عربا خيسا قوبي فردين أكان نمني اتتقيفتي برچو قبو قوبي جين كان خيسا أليف اللين نمن نبدو أكتي غراغرون ما لالا جيتشا سري بالشيفتو قم سري بالشيفتو قمنا وما إن شاء الله أنك بالشيفنو بالشيفدي جتني أنك إسن ندينو إليلي وليفرتنيتي أدان إسن رامورو مالف أنيس بلاش لبلبين غوروخا ديركا ما بروكا منم نندينو بروكا أما متور بالبلي بودا سكنتا تينيا تبودا راتي أما مو أكاتو مسا واني أنجو dhageeffachaa ifiifis ibbira shaakalaa nama invaayitii godhaa sheeris waliif godhaa sheer gootanii jirtanii sheer takka takka umaa warri guruppii qabdan guruppii keessatti gootanii hin dhumne irraan deebi'aa dhageeffadhaa ilaan qaamutti. Hayyeen qabilcheeffatanii addaan hin baan. Hayyee amma garee qubeetiin ichiisin deebisaa gara qubeetiin ichiisin deebisaa na hordofaa ibbira shaakalaa qalbiin na hordofaa. Hayyee egaa qubeen jeen jennu tana garee bakka sadi qoonne jechuun garee saglaffaatti ilaallee jira. Ilaa garee saglaffaa ilaallee jira. Gareen kurnaffaa garee isaan cuftinuu gareen kurnaffaa 11ffaa fi 12ffaa harfii kokkee gubbaatti uumamtu jeenuu. Hayyee egaa harfiin jeenuu kokkee gubbaatti uumamte gareen sadeenuu walitti gisee deebisne huruufa arabaa kan kokkee gubbaatti uumamu hogguu ta'an kokkee tana bakka sadi qoonne harfii lama lamatti akkaataa taa'umsa isaan itti uumamanitti. Egaa gareen kurnaffaa tajenneen gareen kurnaffaa harfii lameen harfii ghaynii fi harfii khaati. Harfii ghaynii fi harfii khaati. Egaa faatiyaa irraa fakkeenya dubbadheetiin ture gaafa kaan bikka غير المغضوب عليهم جو خير جي نمني دبسو جرا أدام بافتشون درقما أما اللي بك أنعم خنا باسو أنا أمتا جي خن أليف قريب رخطو جرا أما اللي بك الحمد لله ها بكتنا
بكتناتي في تناتي سكومة تكو دبيسة سلا الحم قنبيتي لله هي هان قنبا ها لله هي قنابا أمو أكو مقا سانيتي على دبسناو الحمد لله الحمد لله لچوتو أكملت دبسنا خنافو بكتم دبسا غيستي قرآن سرق قرأوف أكام قبين جينتون خيسافو قبين جينتون سجلين ساني أكمي تمتو تنفكاتا أكمي غراغرون ما قونا بيخون درقما تنافو إن شاء الله نردفا أيه حرفين لمن كوكي يخاو لاغا يخاو قونقو وريجانيس نجرا غما قباتي ممتو حرفي غيني في حرفي خاتي حرفي غيني في حرفي خاتي إيجا بوچا يخاو سورة خنا فوتو تنكتي أغرتنيتي أكما جيرو خنا قونا عربا خينيا فان كين غرو وني تكتاسيتي مولاني هيدين تيني جينغو تاتي حرفي لچوتو حرفي غيني في حرفي خاتيس هيدين تيني جينغو تاتي سببني غبتي قبتي كنين اتخاي غبتي چقولي سخيسان قاي جرا غبتي چقولي سخيسا قبين جرتو قبي هيدين تيني جينغو تاتو أمالي قبي هيدين تيني جينغو تاتو قبي سغلي فردو باسو خانا رنديبو سنندينو قروا قبدن ورّا هاريا فينجي هاي حرفي غين سغلين اسين نوفقنتو غا 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 خا انجنوني غا سنجنون غا انجنون غا 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 جنان هاي حرفي تنا حرفين تنوغو غا جنو واني أستي نوف مو يخاو سغلين سين باتو سغلي ما هفوران قبدو غا جنان سغلي سي تنا ماس حرفين تن مكانسي خادا إدين جنغو تاتي لچوتو مكانسي خادا سغلين سيتيس خا جنة وقو أخي نمتو كتو أخي باسي فراتو فديم جامي جا بكتون لچوتو نيهوك أمو فيتي نينيا نمي نياتي غرو قجوخن إنا چلميني نمي نيات أمو حرفي غين وقو غا جنو ولا كاكو كيتنا نمي نيات بناتي كوتا كبتي بناتي كوتا كجر بكش كوليسا نغيسا أيه حرفي غين مكا يقاو سغلسي غا خجو باسو داف سغلين فردولين غا يتو باسو داف بك ولا كاتو تيكو نمو كاتا تيكو أمو حرفي خا سغلي بايني فوري غديمبو حرفي خا بكتون موغال لمن كوكي غمدو بارتي بكتنا موغال لمن نمو قوفدا نينيا نياتا هفوري قديبما هاي هاجنو خنا جنو درو غو سغلي ينا غو هاي حرفي تناس سغلي سي خا هاي وري ما رفتني في خني سنين تقوي فانسا أما هاي حرفين غري كودا فاجن حرفين غري كودا تكفى في غري كودا لما فا هدين تنيا بناتاتي أكما جرتوتي أكما فوتو غرتان كانتا بكتي ومن حرفي لمنتون كوكي غم جدوتي ومن كوكي غبا كوكي جدوتي في كوكي جلا كوكي غم جدوتي ومن إسانيس عيني في حاد حرفي عيني في حرفي حاد حرفي عيني في حرفي حاد سجلين إساني حرفي عين سجلين سي إيجا أكاتان حرفيتنا جنوتنا اتئومنو إيجا هفوريتك أبيبودا وانتتون ديبتي واني أما قرتبتون أسمت أنت يومت أنوباتي سريمتي حرفين سقالي جنوخانا سريتين باس
sagalee jettu hin baasne jetti tuquu qabdi eega sagaleen wanni asiin hafuurri yookaan sagaleen ol baate booda wanti tun deebitee tuquu qabdi yoo tuquu baatte sirrii miti harfiin sagaleen harfii aayin sirriitti hin jenne jechuudha haa jennu if to'achaa jennu egaa wanti liqimsituu gisee hafuuraa fi maaree jidduu deemtu tun tajalaa tun hogguu jettu yoo kana tuquu baattee sagaleen isiin harfiin tun nu kannitu sagalee tanaa hojii takka taati adda baabuuf hubannu addaa hubannu harfiin tun sagaleen si jenna harfii sagalee jennu tana wanti tun deebitee as tuquu qabdi eega sagaleen baate booda cufamuu qabdi yoon cufamne sagaleen si sirrii miti hayyee tara kudhanaa jennu harfii tana sagalee si tara kudhanaa jennu harfii aayi hayyee eegala an fitaddeeni hayyee harfii tana tayyannuu laallee jira harfii tana deemina harfiin tun kokkee gama jidduutti uumamti harfii haati sagaleen isiin noqannitus hafuuraatu ol baa kokkee walitti hin deebitu hayyee haa jennu taraa 5 amma duri jennee jira hayyee maashaallah qubee afaan oromoo hogguu barreessinu harfii sagalee tana gisee jennu a takkaa fi hudhaa fi a goona ni miti hudhaan goonaa inshaallah hayyee harfiin garee 12ffaa kokkee gama jalaatti uumamti hidhiin teenya maraa jirti kokkee gama jalaatti uumamti hayyee harfiin lameen alifii fi haadha harfiin aliif sagaleen isiin nu kannitu a kokkeen teenya wanni gisee aayin deebitee tuytu asittiin tuytu banaa jirti wanti tun hin tuytu deebiteen tuytu akkuma banaa jirtutti sagalee baasna kokkee gama jalaatti uumamti alifi yookaan hamzaa takkaa oliif hamzaan jira garagarummaa alifii fi aayin tana laalaa deemnu harfii aayin sagaleesi oguu jennu wanti tun deebitees tuytu jenne eega sagaleen baate tan ammoo walitti hun dhiyaatu bana jirti hafuuriinii fi sagaleen asii wal quban qabdu as jalaa baa hayyee sagalee aliif jennaan harfii tan ammaas kokkee gama jalaatti uumamti harfiin harfii gowwaati jenneeni sagalee tanaa oguu baasu sagalee isaa egaa harfiin lachuu garaan keenya wali butamuu qaba kana hafuura qallaa baa kana ammoo hafuura furdaa ukkaamamee baa harfii tana sagaleen ulfaatu takka akka waan furduutti sagaleen keessatti furduudha akka hidhii geengootii miti hayyee kanaas gaafa biraa laala akkatti furdechuu si gisee biraa laala jechuun barbaadeeti maal taate warri ollaa gisee kana jettu warri ollaa nama booyu beekanii maal taate jaanii si gadi hin bahin abaa badii alaa jiru woos baay'ee lishoo maal ta'e jaanii boodara ulaanatti cafaqanii jennaan hayyee garaagarummaa isaanii cheeggoon amma egaa ifaansaa garaagarummaa isaanii cheeggoon garaagarummaan harfii jara lameen kana laallee jirra ghaa fi khaa booda siraan deebi'a harfii sagalee jettu tanaa fi sagalee jettu tanaa laallu aayiniin sagaleensi
tunammoo sagaleensi tana maqaan isaanii tokko tanaa fi tana sagaleen tana sagaleen tana ammoo iraan deebi'a sagaleen tana sagaleen tana ifansa maashaallah egaa xiqqoo takka isiniif gale jeetii yaada xiqqoolee taatu isiniif gale jeetii yaada jazaakumullahu khairal jazaa egaa wanni isiniin galiin takkaa wanni ifa isiniin ta'in qubee jeen tanaan qabilcheessannee liqimsinuutti biroon kunu jennee nu cuftinuu jechuu qabnaa booda ammoo bilbila kiyya gubbattiin isinii barreessaa daqiiqaa 10 yookaan daqiiqaa 15 irraa dubbadheetiin waan nama dubbadhee kana warra haaraa dhufuu fi kanaaf irraa dubbadhee eegas booda sagalee teessaniiniin kasirri jee tana sirri jettee kan bikatana godhe akkana sirreeffadhu jeetiin isiniif sirreessaa isiniif iqaamee yaada keessan yoo yaada qabaatan yaada as jala naa barreessaa booda deebi'eetiin ilaalaa eegaa sagantaa boodaa irratti akka tasaatti sa'a 3 mataa irratti eegaluu baadhee xiqqoo booda duuba siisus bareedduudha inshaallah yaada keessan asirra barreessaa yaada keessaniif kana boodaan qaalaalutti akka tasaatti sa'a takka booda dhiibee hanqasuu kana laaluu qaba namu kana laaluu qaba sa'a 9 pm irratti eegalaa 10 pm irra yoon eegalees sanjiddu yoon eegalees maashaallah bareedaadha tanaafuu hanqasuu kana sheer walii godhaa kanarra deebi'aa laalaa warri isin dabartees booda walii deebiin inshaallah yaada keessan garuu as jala barreessaa yaada keessan as jala barreessaa waa'ee kanaarra ayyee nagaan naa jiraadhaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh booda walii deebiin inshaallah nagaan naa tura